Taamo sent. Militee jirti. Hundi keetuu hin galtaa koppiliinki godha yeroo shan. Hundumti keessan ol seentanii yaada kennatu. Hawwi itti fufi. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagalee kee fuudhi dubbadhu yaada maal qabdaati? Ayyee galatoomii ani yaadan qabu. Wanni kun beeytanii dhuguma dubbachuu fi dubaroota hedduu nama qaanfachiisu. Ani keessa Sagalee kee fuudhi sagalee kee. dhaamuun barbaadu keessatti dubartoonni abbaa manaa qabdanii. Itti fufi ayyee. Okay, amma jira. Jira itti fufi okay. Dubartoonni abbaa manaa biyya keessaa qabdanii. Osoo abbaa manaa keessan biyya keessaa qabdanii kaleessa immoo of jijjiiraa abbaa manaa kee jijjiiraattanii biyyaa baatanii nama biraatiif dura dhiira komachuudhaan dura ani maal fi bahee maal ta'uu fi osoo faamiliin kee nan beeyne osoo maatiin kee nan beeyne maal gochuu dhiiraaf buute takka eega dhiiraaf buutee inni dogongora irratti raawwate sababni ati gadi baatee maalii keessa diiqaa keessa taa'e akkasii na gargaaraa minaamina dubar afurii miti kudha yoo garatti baatte namni kaleessa ofii keetti dogongora hojjettee akkuma ofii kee dogongora hojjettanitti dogongora saniin wanta ta'etti fufuu qabda. Namni kan irratti wal gargaaru hin jiru maaliif osoo miskiina ta'e osoo abbaa manaa ofii hin qabdu osoo abbaa manaa si waliin rakkatte tarii ta'uu danda'a. Garuu kan hin beekne garatti baattee abbaa ta'ee hin beeknu nu sababni isin gargaaruuf maali? Kushina namaa keessa dhaabannee finnee namni nama gargaaruuf hin jiru. Keessatti shamarran Dubaay dhugaa rabbi maqaan isin badaa jira. Nama tokkoof maqaan isin badaa jira. Namni yeroo baay'ee achi keessaa kan baliyyoo waliin ciiste baangaalee minaamina jedhanii maqaan isin badaa jira. Miskiina kushina namaa keessatti dalagattu ijoollee Dubaay maqaan isin badaa jira. Wal gorfadhaa. Maali obboleettiin teennituun nama afurii miti nama shayyoo kudhan garatti baatte sababni nu si gargaaruuf maal taate jennee si gargaarra. Akkam taate jennee si gargaarra. Isiin kaleessa maaliif hojjetti? Dogongorri kun akka bu'uumu hin beekti. Eshi maatii ofiitti akkamitti galti? Jaran akka aadaa arsiititti kunini salphina keenya rabbi mana keenyatti fuunee galuun nu ulfaata. Amma yeroo kana keessa maal jettee fuutee faamilee ofiitti ittiin galti? Gisee kana maatiin isii yeroo kana hojjettee nu jijjiirti abbaa manaa ofii jijjiirti. Dubartiin gaafa heerumte kabaja qabdi. Kabajni isiin qabdu immoo akka abbaa manaatitti ijaartiin ebaluu isin hojjettee ebaluun jijjiiraatti jedhan. Isiin immoo diqaalaa abbaa hin qabne fuutee ulfooftee garatti hin galteeni abbaa hin beekne dubartii afurii naannoo garaa keessaa qabdi jedhanii. Hawwi yaada kee gabaabsi ayyee galatoomne hawwi xumuri yaada kee gabaabsi. Ayyashi. Okay, kanaafi shamaroonni keenya dhugaa rabbi dhiifama naa godha maqaan hin balleessina dubartoota biyya arabaa jedhanii walitti maqaan nu badaa jira wanti akkanaa akka nurraa dhaabatu ijoolleen dhiiranillee warroota miskiina kushina arabaa keessa dalaguuf sagalee nu ta'a ulfaadhu galatoon waan nagalchiteef. Yalla yaa wii galatoomi baay'ee galatoomi sabboontu itti fufi. Sabboontu. Oromoo mucaa kee beekii jedhu kana fooloo godhamee namni as jala jirtu kullaan harki isinirraan bu'uuti gattu qaadhaqa. Achitti shaashee itti fufi yaada kee waan ibseenteef. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, ani beeka waktu sana dhaabbachuun jaaladhu. Ani akka intala hoo takkatti wanni kun dogongora eeggatee. Silkii harma keessa kaattanii naasa'ina otoo seenta. Silkii harmatti hidhattee haasofte. Laa hojjetaa jira sana. No brother, akkami harma keessa kaatan silkii yaaki. Okay, kan akkam soorkii gadhaqee haasa. Abbootu hin taane wallaa. Gazi buusura. Okay, dhageeffadhaan haasa'u jira. Ani wallahi waa akkanaa kanarra baay'een balaaleffadha. Maal jennaani takka lama miti waan akkana baay'ee deddeemaa jira. Amma fakkii Oromoo tana qarqaraa jedhee gaafa shamarran mana madaamii hojjetu irraa birrii fuudhe tan biraallee dhuftee akkana guuttatti qarqaraa nuun jedhan.
ليش حاجة كان شمرن دبي درومات ليش إنه جنوان قاري ما في نفس دبل أكمل نكوشنا عربا هي سعد الدم يا فرمولو دعبننا مقرا قلت تكركرا أنا كيا دكوتي والله تنما أكنا زنا دلقات مكان كركارو مسكينة يو كان استاذ بينا برسيسا بيا به ثاني إرجعوا وانا كنا برا دابتو إمبالالي فدا قرواني Galata ni tachitti shaashe baay'aadha bareedaadha. Ennaa kanaafuu dhageeffadha. Oromoon namni amma namitti tana gargaaru hin jiru. Dhibbaa fi dhibbatti wallahi abbaan feete jaalatte jibbita. Oromoo nama gargaaruu barbaadde mallaqa kee yoo mallaqni sirraa hafe biyyaa nam ila rakkataa biyyaa san gargaari rabbiillee irratti si gargaara wallahi. Beera osoo abbaa manaa qabdu biyya namaa keessatti hudduu nagartanii hudduu nama jala qabattu hin gargaarina abadan. Rabbi irraa sawwaaba ajrii argattaati rakkataa biyya keessaa gargaari. Ka waan nyaatee bulu hin qabne, ka ija hin qabne, ka harka hin qabne, ka miila hin qabne kana gargaara. Dubartii hoo osoo abbaa manaa qabdu zinaa gootu maa obboleettitii tagaraan taane jedhana kun dogongora guddaadha. Osoo jaarsa wajjin rakkatte Oromoon ni gargaarassaa dhugaadha. Intalti tun jaarsa biyyatti gattee jaarsi biyyaa hoolota waan qabu itti gurguratee erge. Isiin eegas baatee ruuzii arabaa nyaatte akkamitti bakka abbaa manaa isii irraanfattee nama dhiira biraa bira dhayti. Kuni tasuma hin danda'amu gargaaramuu hin qabdu akka feetetti yookaan mootummaatti harka kennattee haadhaltu. Tabirallee irratti of laaluu qabdi. Har'a tana gargaarree hojjenne borullee tabiraa baangaal irraa fuutee dhuftee na gargaaraa jetti. Kun hin barbaachisu. Oromoon hoo yoo gargaaruu ta'e waan rabbi irraa gartee ajrii argattu rakkataa biyya keessaa qarqaarii rabbiilleen hoo ajrii irraa argatta tanammoo ajrii takka irraa hin argattu. Keeyrii kam keessaa isii baafte? Bari isin abbaa mana biyyaa qabdi. Yoo duute hoo maal dantaa isiiti kaa? Yoo duute hoo jedha. Dhageeffadhaa warra shamarranii bichaatti waan akka dhalatti hin qabina. Shamarran bichaa miti dhiirrani waan akka isaan shamarran obboleetti haadha. Maaf waan akka naa godhu. Waa'ee dhiiraa dhiisi dhiirti haasalu yoo argatte. Anamma akka mataa keetti yoo argadde yoo sinnatti dhufte maal godhe itti darba. Halas. Yoo waan osoo hin qabatu reedaadhe. Dhiirti badii takka hin qabullee. Dhiirti argannaan maaliif dhiira ta'e reemaa? Hayi. Dhiirti maaliif dhiira ta'e? Dhiirti argannaan keessa buufatu. Dhiirri argannaan Sa'aatii ammaa kana yoo argadde mana akka mataa kiyyatti keessa buuse biraa tara. Sa'aatii ammaa kana. wallahi itti darbee dunuuffatee sanuu ija hidhee itti darba. Akkasitti amma fooloo nu godha yaa uummata. Sila uummanni kun fooloo yoo godhatan nu sagantaa mucaa addaan kutee iyyuu fedhu fooloo na godha Oromoo. Viidiyoo waraabaa yoo duutellee kalas bakka qadara rabbi irraa itti lallabame wanni kuni. Waan namni ajjeesee miti. Namni 160 kun yeroo takka meekee beekii kana bira dhaqaati gattu qaa isin hin gubu baroonti diimaan sun nama hin gubu. Ni diimata malee ta'uu san gattu. Namni 160 kun dhaqaa fooloo godha. TikTok irraa gubate uummata mataa duudaa dhaqaatti fooloo godha. Kanaafuu namittiin tun gargaaramuu qabdu mootummaatti harka kennattee haadhaltu. Wanni gabbaatanii dhiira komattaniif tokko hin jiru. Dhiirti maammadoo dhageeffadhaa sanitti maa warra jala kana jirtan. Faata yoo argattan itti darbaa. Kalas. Keessa buusaa biraa bada. Karaa seera qabeessan karaa seera ta'e jaaladha. Namitti wanta kan waan akkanaa hojjette waliin maqaa hin bada waan ta'eef kan ta'uu fi yaa'u namuuf danda'u. Nama maali isinirra deemu jaaladha akka barbaadan godhaa malee akkanaa ani waliin deemtanii. Ati gaafa darbitee itti galaan militte si maqaan isillee maqaan bayi mucaan kun amma masalan xiqqaadha. Wallaahi mucaan rijaala mucaan kun goota maal wayi dirqama lubbee qabatee fide. Maammadoon komatina. Baraarii baga nagaan dhufte itti fufi yaada kee. Baraarii bareedduu. Kanaaf faatu wanteena warri nama hojii jiraataa jirtan dhaamsi tokko kan isinii kennu tokkoffarratti mana yaalaa dhaqaa amma torbaan kana keessa hundi keessanuu mana yaalaa dhaqaatti hulaala. Qorannaa godha garaa keessan kana. Garaa si jiraannaan mallaqa waan qabdu itti gadhiisiif keessaa yaasi. Sin barbaachisu kun. Torbaan kana keessa guutuun kee mana yaalaa deemi.
warri dhiira wajji bulaa jirtu. Ani isa dhugaa sitti himaa bara. Mucaan badii hin qabu yaa mucaan badii takka hin qabu mucaan rijjaala. Maal waa inni dirqamaan fide? Ofii isiitii bira dhayitee bara. Arsii baga nagaan dhufte. Arsii. Namni yaada hin qabne si jammar dura jagatina. Yani waan itti mul'ate sittani mawaa ta'e. Amma dubartoota teenyanii qoricha kanaayyuu fudhattanii hin godhaminaa hin jedhaan maaliif jennaan qorichi tokko tokko namaaf hin ta'u sii galee nama hin taaneef jira. Zimmeedha dalagadha. Bakka yaada keessanii gizee geessan godhamtan. Ni galee? Akkana suusi akkana dhugaan jiru bakka. Hawwi itti fufetti yaadni kee maali? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Itti fufi hawwiyetti yaadni kee maali? Faateen salamuun bareeda jetta moo sirrii miti jetta namittiin tunoo gargaaramuu qabdi moo gargaaramuu qabdu jetta? Gargaaramuu qabdu jedha. Itti gargaaramuu qabdi miti dubbadhu waan hojjenteef ergattee dhuftee miti? Ayyeet. Namni gaafa biyya booriinuu karoora mataa ofii qabaami. Ayyee. Karoora mataa ofii sana dhiisee leesh dhiira dhabne biyyaan baane bar. Of jijjiirree maatii kee jijjiirree biyyaa baane. Saa ergii biyyaa baane immoo akkuma tokko of jijjiirree maatii kee jijjiirree biyya ormaatti galle malee akkan taane fa'aa Maammadoo argine akkan taane. Waa'ee jijjiirraan keetii haa fadhu namitti salamteen gargaaramuun gargaaruu jetta. Ani gargaaru yaada kooti. Bareeda bakka naa taate tam namitti gargaaramuun qabdu. Leeshi gargaarama. Kechuu. Namitti nama ulfooftituun gargaaramuu qabdi moo gargaaramuu qabdu jetta. Tamma faatiin biraa namni tokko gargaaraa jedha. Namittiin tun gargaaramuu qabdu jedhan du'uu qabdi jedha. Du'uu qabdi. Nafse irratti rabbi faradaa sintu faradaa isi yoo gargaartanillee yoo gargaarallee ka garaa kaaya akka itti garaa baasu isi tokkicha beekaa bar gargaarsa keessanii qileedha kadha. Bar hin beeku jedhee lubbuu akkasitti akkas ilaalee gaachii. Ani ka garaa kaaya san jenne barreeffa san hin jenne rabbii tokkicha ilmoo tana garaa isii kaaya san riskii sanillee wajjuma garaa isii ilmoo gaafa dhalattu riskii waliin dhalatte yaani yoo isin gargaartanillee yoo isin hin gargaarrellee ilmoon isin rabbii akka godhu rabbii tokkicha beeka isinii galee isin yoo isin gargaarrellee indeetti isin yoo gargaartanillee imadeetti gargaarsa keessan sila yoo mana hospitaala isii geesse malee wayin jireenya isii guutuu isii fayyada hin fayyadu bar kanaafu yoo qabaattan hin gargaartan yoo hin qabne immoo itti dhiiftan hin gargaaru jettanii irratti murteessina kana hojii rabbiiti malee nama harka namaa jiru si galee wanni sheebba nagattisanii sun nama dhuunfeessiti jedhee ani murteessi rabbii kanaaf maqaan isii badaamusii immoo isii garaa kaa'e ammallee waan godhuuf isuma santu beeka malee kiyyaa sanii jenne sunni duraayyuu osoo dandeettii qabaate silaa gatee hin deemu waan dandeettii hin qabneef dadhabbiin isaa ilmoo wajjin isii gate rijaaluma dhiirummaan dubartii takka itti taphatanii maallaqa isiitiin paantii jijjiiratanii maallaqa isiitiin mana ijaaratanii nama ta'anii gaafa bakka kufansanii ka'an nama dagatu kun dhiirummaan jedha. Isin maa bira dhaytan jedhin ati dhiiraa miti jaalattee qabda. Gisee dhalaa takka jaalattan maal jettanii waa mara jettaniini yoo si dhaben jiraadhu jettaniini addunyaa kanarratti si malee oomuun jiru jettaniini kijiba dharaa dhugaa wal fakkeessitanii itti kijibdanii baaftanii bira biddanii dhamaan maanu bira dhuften jedhina. Rasaasa ati ilma dhiirati isaa boru maqaan irra isii qabe kun si qabuu hin danda'u. Bas rabbiin obboleettii kee niitii keetiin si kafala waan hin taane dubbate isiin maal dhufti hin jedhin. Ati dhalaa gizee jaalattu maal jettaan natti mimi mataa keetirraa fakkeenya ofirraa godhu. Ati yeroo dhalaa takka jaalatte gaarii goote isiin gaarii goote jechuu miti. Ilmi namaa hin dogongora. Dhalaadhaa dogongorte dubartiidha. Dhiirri takka dubartii waan fedhe jedheeni sobuu danda'a. Jaalalli immoo isii miti beekaa olomaayii mara dogongorsiifte. Ma'aasun sun sheeka fiddee asirratti miidiyaa irratti salphifne ishiin olomaayiidha. Uummataa gorsaa maa dogongore jetta
namni ni dogongora. Erga salphaatti salphinna isii kana wajjin inni maagate jedha malee isin maaliif akkana taate yeroo sammaa jala qabatte hin jedhina fedhiidha. Fiqiriyeen numtuu hin qaba. Atillee fedhii qabda anillee fedhii hin qaba. Jaalallee kiyya biyya biraa keessa jira. Garuu osoo jaalallee kiyya na bira jiraate biyya kana keessa jiraate ani bira naqu. Bira dhaqa. Na sobaa si jaaladhanaan jedha si waliin jiraadhanaan jedha na faarsa homo godhallee na godhu inni bira na fida wayin biyya tokko keessa taa'an silkii wajji bula dhaqee qaama wajji bula erga dogongorte barnoota dhabuutu isii dogongorsiise malee osoo barumsa qabaatte isiin hin dogongortu bes isin eebii nama ol bahee bicharraa naasa irra saasa dhalaanas duubatti kaameraa takkitti kaameraan qabe kana fakkeenya godhattanii asirratti ajandaa godhattan malee kaameraa duubaa kana caala dhalaan miseen jira waan argite dalagaa jirti qaama ofii waraabdee viidiyoon beeytuun abbaa feetee dhiiratti ergaa jirti miti dhiiruu qaama ofii nutti ergaa jira. Kun jaalalaatu nama dogongorsiisa malee namni wallaalummaan dogongoru. Dhiira maqaan balleessin hin jedhin dhiira yeroo